كيسا أفران كله كيسان أفوري أفران ربي الدين بباسم ما نباتك وبران أفران قوبتكو حركتكو والبين إلمان أبا إلمان هاتاته والجبيسو في ملي واتكالي نمر رورسو في متي والبيخون ديرك أما حقا وبران أفران تون ظاهرة نمتجسون حديث دائفان ديمي تقاو نممرات جناني خنمر سدي جتني سينا خنا بكر أركتن أكنو إبستني في إرني خين حتى التمان أكبو تمو بربان واني إرفتنسون حتى التمان نتي أفوري خطابه سخنا أركاس نتجيني ولي كبا ملال ولي كبا مؤمنا ربي نواقود كتاتو إلما مؤمنا جار ربي نواقود أدوي تاني خشوي ربي أقود إلى بشام بوت ربي أقود ما غبا ما ربي غبا غبا سلاه مغان سينا بي مغان سمومي مغلته ميري بولته بداته ببانته ربي را بداته بيت جماعتو الله ونبي وداجو الله آمين حمديا جماعت ربي راي مو گويته بيس گويته كمنا الله في نبيو جمان ربي جمار راب ساگه نگه نبوگه آمينين بولگه آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اهدنا سبل السلام واختم لنا على دينك الإسلام اللهم لا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدا سواك يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدا سواك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي من قدو تنيتنا هندة تطرط ربي نفاقون والرئيسان قبته جلدهم ربي نواقون جولو تخينيا تيسو تنلفاتي ور تيسو تندلغن هندة ربي بلسوما أمة ورمو إسان أركنوا بداسو إسان كان إلالش إساني هندة ربي قلمان آقو نمني براتقاري دا لفاتي إساني وان الرئيفاجي قدني كان لفانتان هندة جزار بيا خفلو توقو توقو تي ور مكة مدينة أما تودك ربي سان آقون ور الدنيا قالي إساني قوت ربي سان آقون namni guddaanis akkaan nama karaa jiru dhagee jala deemaa ijoollee tana waan isaan jiran galmaan rabbi nu haa ga'u aafaata rabbi irraa haa qabu waan karan nama qaqqabaa rabbi irraa haa qabu tanarraa hafte manguddoo qaba gaa'ib akka subhaana rabbika kaba malal kaba mu'mina rabbi nu haa godhu katatu ilma mu'mina jaar rabbi nu haa godhu adawii teenya khashwii rabbi haa godhu qilee bishaan buute rabbi haa godhu gaara harreen dhiite rabbi haa godhu kochee gaalarraa dhayite rabbi si haa godhu maxxaara bubbeen fuute rabbi si haa godhu laal oromoo waan danda'ini tardaalleen danda'ini waltaa keenya daddacha kumtii baan dhaabbatu rabbi haa godhu saddar jila leencaa oromoo rabbi haa godhu jabaabaa isarra qaba rabbumti waddaa'e addaallee dura dheedaa suujii gaafa dheebeessa warruma gaafa dheebaa faana gaafa mucucaa allah yaa rabbii guddaa mislii malee misaala malee hakum tolchu hakum balleessu faana badii keessa jechuun nu dhool badaallee nurraa dhool ajil bin naziriyoo bil farajii tumsaan nu haa jarjaruu furmaataan nu haa dhaqabu agabaara gabaa gabataa bara dhufu hoolaa yabarree haduratti goobee boodatti oomu malaayikaa agabarii rabbitti kan nu haa godhu shaashoo agabarii sulula keessi jannata yee jenne iraan barhamata tikashowri kan yeroo silat waan deessisa duraa bahi waan barbaadde harkadhu isiniin haaju adaqanaa razaqanaa jecha maala boorazanaa allahu ahad nabiitu muhammad horaa bulaa bihaqi subhaana rabbika Eeni dandahaa gartee nuti akka Oromoo ta'uu keenyaatti birkii fi dhalootaa walitti hidhamnee deemaa jirra. Birkiin teenya sun addaan irrachuun taatu Oromoon guutuun dhuftisii takka kanaa jecha rabbi akkuma duraan nu jaaretti galmaan nu haa ga'u. Aboo nu jaaree rabbi nun diigin. Ol nu fuudhee gan nun deebisin. Nu urgeessee nun ajeessin. Nu mi'eessee nun busheessin. Akkuma hangafummaa galtee ilmaan afran qalloo tahuu keenyaatti gartee oborraan teessoo arraan tana qabnu tana teessoo ajaa'ibaa tan nuti irraa gammannu ta rabbi nurraa gammade ta lammiin teenya hunda irraa gammaddu rabbi nu haa godhu yesuun sumni keenya gartee qarii miti qindiidha arraan tana akkana addaattee wal bira teessii kunoo mul'attuu tanaa ni gartanii qindii tana gartee
aflaatu fullaatu nu haa godhu. Hasamii faxaamalee ol fuudha ol nu haa fuudhu. Hangafummaa teenyaan ammallee gartee dooyaa irratti nu haa mul'isu. Gadaa keenyaas gartee sabataa qubataa lalisaa dagaagaa badhaadhaa dagaagaa rabbi nu haa godhu. Mayree latee garbaabee dagaagu rabbi nu haa godhu. Khayrii gartee hayyoonni keenya hin kadhatin rabbi nu haa kennu. Hamtuu nuti irratti maganfatin nurraa haa oolchu. Kanurraa haftetti nu haa gugguutu. Afranqalloo tokko shanan bareentotu tokko oborraan keessaa afranqalloo keessaan afurii afran rabbi addaan babaasin ilmaan abbaa takka rabbi haa godhu ilmaan wajjii haa rabbi haa godhu ka sabaa sablammoota qabatu rabbi haa godhu ka mootummaa qabatu rabbi haa godhu mootummaa keenyallee bakka jiru nagatti haa ta'u mootummaa keenyallee rabbi ol haa fuudhu ariitu haa qabdu ceetu haa cabsitu takkallee rabbi ol nu haa fuudhu takkallee rabbi ol nu haa fuudhu mana kana abbaa mana kana argattee ta'e inni kuwan qabne rabbi haa kennuuf agabaaraa fi agabaartitti hangabee ta'e isaan kuwan qabne rabbi haa kennuuf imaan isaanillee haafizul quraan rabbi haa godhuuf imaan isaanillee haafizul quraan rabbi haa godhuuf uma godhuuf subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin ya aziz ya kariim ya allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee gaarraan tana akka ilmaan Oromootti oborraanis akka ilmaan afranqalloo keessaa hangafa ta'uusiitti qooda qabdi. Dhimma Oromoo irratti dhimma ilmaan bareentoo irratti taheetis gajjabinaan dhimma ilmaan oborraa afran irratti mari'annee waan gartee warri seenessu yookaanis gaazexeessu irratti warri barreessu irratti barruu irratti hanqina lammii teenya fidan jilba keenya irratti jilba oborraa birkii afran jechuudha irratti fidan irratti hayyoonni oborraa arraan tana oborraa akkichurraa dagarraa bil'irraa dooranniirraa akkanatti adii uffannee qindooynee tarree ta'aa jirraa ilmaan abbaa afranuu jechuudha. Kanaafuu horteen tun akkasitti tartiibni siidhaa adda baafnee lammiin nu beekuudha qabdii maalii dhaloota keenya kan bootaatis dogoggorsiisuu dhufaa seenaa namaa irrisu jechuun ilma saba kanaa ilma jilba kanaa ilma birkii tanaa keessaa irrisu jechuun dhalootarraa waaniif seenaa balleessuu ta'eef waan dabe bakka deeffanna. Nuti abbaan ni jirra. Dhugaa fi lubbuun abbaarraa baati. Anis amma akka abbaa bakkoo afranqalloo akka gadaa caffee oborraatti yerooniin Abdumaalik Jundee Ahmed yaada kana kannu odeeffannoo seenaan dhaloota irrisuudhaa ni jirti. Osuma ammoo seenaa keessatti oborraan kitaabaa carcarsiisaa ballee jennuu kitaabni Oromoon keessatti if agartu harka oborraa jira jennutti oborraa afur ilma arra horaadhaa lubbuudhaan jiru hayoo kam xiqqaate gara nama 300 oliif jalaa qabu kana keessaa dhandhaarraa qindii afurii heera hortee afranii qabu heera sunsumaa deebisanii 3 jechuun safuudha. Arra abbaan as jirraa akka Oromoo ta'uu keenyaatti Oromummaa irraa qooda qabnaa. Oromoon ilmaan 2 qabaa, Booranaa fi Bareentoo jira. Booranaas ilmaan 11 qabaa, Bareentoos 5 qabaa. Hoggaa gabbuun egaa nutis akka ilmaan afranqalloo ilmaan 4 qabaa. Kana keessaa oborraan hangafa, baabbilee itti aanaa, dagaa qallootu itti aanaa, alaa qallootu itti aana. Horteen tun tartiiba kanan nuti beeyna. Akkaataa dhaloota teessoo lafa isaan irra dhalatanii fi ganda isaan irra dhalatanillee beeyna. Anumaa jecha oborraa qalloo dhaloonni isaa lafa amma dadar jedhamtu tana mataa gubbaa mishiin mataa gararri lafa amma paarkii galmee galma alii'uun ta'a. Paarkii oborraa qallootti ijaaramuu deemu bulchiisni magaalaa dadar diizaayina baasee lafa qabsiisee jira.
achirratti galma aliyuun taasis galma shanan bareentumaa isa dur karra shan qabu hulaa shan qabu foddaa hulaa sagal foddaa sagal tuuttoo sagal karra shan qabu san bakka deebisuuf deemnaa jechuuti akka hangafummaa keenyaatti kanumaafuu oborraa qalloo toorri dhaloota isaa toorri oborraan qalloo itti dhalate lafa ammaan tana paarkiin oborraa qalloo yoonkaanis galmee aliyuun taa jennu kun itti ijaaramuu deemu kanarratti diizaayinii dhumee deeggarsa gaafannee irra ijaaruu deemnu kanumaan wal qabatee lafti ammoo dagaa qalloo itti dhalate diidoodha. Isa diidoo dhalateef ramaddiinsaa diida waalitti taate. Isa baabbilee lafa gaxaantuu yaatuu ganda baabbilee bakka amma odaa baabbilee ja'an bira jirtu. Odaan ammallee dhaabbataa abbaa harkuu fedheef dhaqeeti. Kanaaf jecha baabbilee qallootis achi dhalate. Obboleessi keenya, quxusuun keenya, ilmi alaa qallootis, ilmi abbaa keenya, karaa onaleelloo, karaa hin guddattuutti, akkasuma kurfaa cidhaa, onaleelloo, saqa burrootiin deebisee onaleelloo kagaxaanuu irratti eega horteen tun achitti ititan booda horiin kuuloo hoddummaatee horii hariiroo fi dura oofuudhaan laga gabaa keessaan daaddoodhaan marfatee osoo horii tiifachaa deemanii haati teenya hariiroo alaa qalloo waaqjiraa dhaltee jechuudha. Waaqjiraa jechuun kun aanaa kurfaa callee sulula gobeellee irraa gara olii jirti. Lafa tanatti alaa qalloo dhalate. Hortee teenya hundaa'u bakka isiin itti dhalatte bakka handhuurti isaanii itti buute ni beekna jechuudha. Kanaa jechaa ilmaan oborraa qalloo har'aan tana hayyuun keenyaas isinumaaf jecha kana banuudhaaf Oromoo irraa kaasee tuttuqee matuma mataa gabaabsee as tuttuqee dubbadhu malee abbaan keenya guddaan nu bira jira. Maali waan marsaan akka abbaa gadaatti ajandaa kana dura banuu isaanummaan qoodanaa kannanii naa hayyamanii tarree tanaas itti tartiiba qabuu fi hanga kana dubbadhee har'a qabxiin marii teenyaa tarran mari'anne waan seenee isaan tokko yoonkaanis barree isaan tokko oborraan sadii hijeef nuti sadii miti afurii jechuudhaan qindigin dhiidhaan teenyee as akkichirraa qindiin dagarraa qindii bilirraa qindii dooranniirraa qindii taanee wal bira teenyee lakkii nuti afurii kasadii hijau seenaa bakka irraa fide gaafannaa waan irratti abbaa guuttataa jechuudhaaf har'aan tana nuti kitaaba Oromoo guutuu bakka bu'uu barreessuudhaaf qophii irra jirraa ka afran qalloo bakka bu'uu barreessuuf qophii irra jirraa aadam irraa as kaafnee kaalendara lammii tanaa hunda waan harkaa qabnuuf seenaa abbaa feetee waan harkaa qabnuuf seenaa teenya oborraa jiraansii afurii ka amma horu jiru eegaa qaciccaa ka deemee jechuudha nu jidduudha. Hortee afran kana sadii nama ja'u hin fudhannu ni jirraasii kun abbaan abaluu fi abalu ammaan tana akkana bira jirtanitti abbo Saadiq ijee boruu wayyuu hayyuu quruuna ilmaan oborraa qalloo jaarsa keenya guddaadha. Kunoo as na cinaa jiru mirga kiyya jiranii deebisii ani inni oborraa dagaa ani dubbachuu jiru abbaan bakkoo afran qalloo oborraa akkichuu as naa ol jiru abbaa Saadiqee ol jiru ka huccuu magariisaa Sheekh Bayaan Abibakar Shoosho ilma dooranniiti birkii dooranniiti irraayi ammayyuuyyaa Ahmad Suleyman jiraa dooranniiti kunoo Haaji Hussein ni gartanii jiraa billiiti akkasuma bitaa kiyya kan jiran kunoo gara bitaa kan jiran obbo Abdulaziz Boonsaa Abdulleetis jarri kun hundinuu miseensa mana marii caffee afran qallooti. Innis abbaa bakkoo aanaa dadar oborraa akkichuu deebisee abbaa heeraa malkaa oborraati ka gara bitaatti amma kaameeraan irra jiru obbo Saadiq Bakareedha. Abbaa heeraa afran qallooti miseensa caffee afran qallooti. Nuti kun hundinuu akkuma jirrutti
amma Saadiq Bakaree Billi, Hussein Usman Billi, amma Sulee Dooranniidha. Sheekh Bayaan Dooranniidha. Abbaa Saadiq Ijeedha. Oborraa Dagaa. Aanaa amma Muusaa. Bakka abbaan isaa irra hojii jabduu keessa waan jiruuf inninis qindii walitti akkasi goonee jirra. Oborraa Dagaa akkasitti nuti afranuu oborraa akkichuu ilmaan abbaa wal bira jirra. Warri seenaa burjaajeessitan sadii jettanii seenaa kana bakka irraa harkatan akka nuu ibsitanii fi irrinni keenya hatattamaan akka guutamuu barbaanna. Wanni irriftan sun hatattamaan nuti afurii kitaaba gosa kana harkaas hin dhageenyu, seenaa gosa kana ni isin feenu ni isin beeynu, seenaa teeysanuu ni beeynaa teenya dhiisaati. Waan kana ta'eef jecha wanni kun akkas irraa barbaanna. Amma wayyuun keenya abboo Saadiq Ijee boruu abbaa Halangaa Afran Qallootii fi wayyuu hayyuu Quruna Oborraati. Ogeessa seenaa abbaa heera keenyaati. Ka Afran Qalloo guutuun Harargee guutuurra waa'ee heeraa irratti birkii qaama jiru irratti birkii 360 irratti birkiin gara 200 heera gumaatii yoo kadhumtu taate birkiin waggaa baay'isan 1800 200 waggaa gumaan dhufte 1600 heera diyaatiin dhumaa hayyuun addanuu bobaasu as nu bira jira. Amma tarree ilmaan Oborraatis lakkoofsaan isaanaan odeessanii mormii mataan dabru ani abbaa kiyya Saadiq Ijee boruutiif hin dabarsaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.